kiristaanummaan alatti amantii kan biraa namni hordofu rabbi irraa hin qeebalu kan jedhullee nan dubbise. Kiristaanummaa keessaa kiristaanummaan rabbi duratti fudhatamummaa qaba. Namni kiristaanummaa malee amantii kan biraa immoo hordofu rabbi irraa hin qeebalu yookaan rabbi irraa hin fudhatu, waaqayyo irraa hin fudhatu kan jedhu ragaa dhabe. Fattasheen dhabeenanii isa ragaa qabu kanan dhufee ilaalaa jedheen dhufeeni. Itti fufee immoo kanatti naa kaastu yoo jiraate ani amantaa kamii wajjin illee walitti bu'iinsa hin qabu. Nama kamii wajjin illee walitti bu'iinsa hin qabu. Dhugaa naa galee filachuun mirga kooti. Atumti illee maaliif amantii kana dhiistee amantii sana dhatte yoonaan jette yakkamaadhaan sinii madda sinii siisaa jechuudha. Mirga koodha waanta ta'eef haadha manaaf amantaa barbaade fuudhuun mirga kooti. Amantaa barbaade hordofuun illee mirga kooti. Maaf goote naan jechuun dandeessu gaafa niitii fuudhu, maaf goote jechuun illee dandeessu gaafanii amantaa koo jijjiirradhu jechuudha. Mootummaa kootu naa eeyyame waanta ta'eef jechuudha. Innaasa kanaafi kanarra dhaabbadheen gara kanaatti dhufee Allaan dubbateera kan jedhee fi kan jettee fi achirratti deebii tokkoon si deebisuu barbaada. Waa'ee Allaahun dubbachuu dhiisuu isaa mitiiti. Islaama jechuun maal jechuudha? Islaamummaa irra immoo dabartee sheekii jechuun maal jechuudha? Ustaaz jechuun maal jechuudha kan jedhu amantiin kun amantii ulfaataa, amantii kabajamaa, amantii simboo qabeessa, amantii jaallatamaa, amantii biyya kana qabee geggeessu mootummaa gaditti wanta taatee fi amantii kana salphisee yookaan xinneessee iddoo dhoowwadhee miidiyaa irratti amantii naasa'uutu hin taane biiroo banadhee masgida keessatti bakka kennee fi biiroo keetti yookaan istiidiyoo keetti bakka kenneefiin amantiin quubna garaaf kabajatti kennee haasa'u waanta ta'eef isa kana dhuftee teessee masgida keetti yookaan biiroo keetti yookaan istiidiyoo keetti siyaasofsiisuu yookaan si barsiisuu ni dandeenya kan jedhuun deebii wal fakkaataa karaa mucaa sanaa wajjin wal fakkaatuun si deebisaan. Baay'ee galatoom. Amma already jaarraa 21ffaa keessa jirra. Teknoolojii amma kanaa tuffachuunis baay'ee fudhatama qabanatti hin fakkaatu. Maaliifi namoonni bakka masjiidaa yookaan manni sagadaa isaanitti dhiyoon jiraanne karaa teknoolojii kana dubbii waaqayyoo dhaga'uu danda'u waan ta'eetiif asuma irratti illee yeroo namoonni shaadaa qabatanis yeroo isaan amananis hin agarra waan ta'eef inni kun wangeelli karaa tiiktookii lallabame yeroo jedhamu xiqqummaa yookaan gadi bu'ummaa wangeelaa mul'isa natti hin fakkaatu akka yaada kootti. Garuuti kaleessas eengaddas ati kanati beektu macaafa qulqulluu keessatti ragaa qulqullaa nuti walii kennuu kan dandeenyu daarektii waaqayyo yeroo saba isaatti dubbate saba isaa gaggeessaa ture hin beekna. Museetti illee dubbachaa ture sagalee isaa beeka Museeni. Kana dubbachaa jira. Hayyee qoyi rakkoon qabu. Kanaaf amma dhugaadha jettee amanuun gahee hojii keeti. Ani maaliif amantellee siin hin jedhu atillee yaadicha sana kaasteetta waan ta'eef garuu dhugaan sii galee tokko naafillee galuu qabaata waan ta'eef dhugaan naaf gale siifillee galuu qabaata waan ta'eetiif qabsuudhaaf jecha karaa fageenyarra waan hin jiruuf karaa miidiyaa yookaan karaa onlaayinii barachuun barbaada fudhachuun barbaada kan jetteef gabaabseen deebisii ilaalla. Tiimii yookaan giruuppii ni qabna. Giruuppii keenya sana keessatti immoo dhuftee barnoota kana fudhattee barattee giruuppii sana keessatti waan siin galle gaafattee yoo xiqqaate naannoo nama 10,000 kan taanudha. Dhuftee giruuppii sana keessatti barnoota fudhattee gaaffii gaafachuu barbaadde gaafattee siraataan gadi teessee qormaata ni qaba waanta ta'eef qormaata sana qoramtee deebisaallee akkuma mana barumsaadha qoramtutti deebisaallee fudhatteetu sartifikeetiin siif kennamee barateera jedhamee gaafateera jedhameetu siif kennama waanta ta'eef ta'u kanatti yoo naasee amantiin qabu kana qalal godhee salphiseera jechuudhaan. Mikinaatuun amantiin Islaamaa amantaa miidiyaa gararraati malee amantaa miidiyaa gajjallaallee miti. Dhugaa dubbachuuf. Kanaaf barnooticha ni barbaadde taanaan gara giruuppii kanaatti illee dhuftee dabalamtee akka ati nu keessa taatee barattee gaaffii barbaaddu gaafattuuf carraa giruuppii kanaallee si uumuu yookaan keessa seensisuudhaaf illee fedhiin qaba. Xumureen jira. Ayyee amma tunaan dhufa jedhe waan beekturraati. Amma Allahan jira jedhee toon si gaafadhe mee waa tokko natti himee jira konfidensiitiin jira jedhiiti waan barsiisuu jalqabime. Atuu jirtaa Allahan dhibaa obboleessa koo gabaabaadhumatti sitti himeen jira wanta ta'eef giruuppii sana keessatti koottuuti barnoota fudhadhu. Atuu jirtaa Allahan dhibaa hinsiin jedhe gabaabaadhumatti deebiin koo. Kanaaf guutummaa guutuutti addisuun eenyu islaamummaa wanti addisuu islaamummaatti fide eenyudha maalidha kan jedhu gadi taa'uu barachuu. Sa'aatiin jaarraa 20 meeqaffaa keessa jirre tokkoffaa keessa irratti mini jaarraan nuun keessa jirru jaarraa shubbisuurra jirra waan ta'eef barachuurra waan ta'eef hin dubbisna, hin baranna, hin gaafanna, hin fudhanna. Jaarrichi jaarraa kana wanta ta'eef dandeessa taanaan bilbila keenya argitee
garee sana keessatti kireet si godhe akka ati keessa galtullee fedhiin qabaa jechuudha. Isa kana galatoomi yaada akkasiitiin na gargaaruu keetii fi booruftaanis onlaayiniitiin akkasitti na gargaaruu dandeessa. Garuu dhugaan amanamaan tokko amma bakka itti amanaa jirtuu fi waaqessaa jirtu keessatti quraana yookaan hadisa keessatti Allahan akka jiru nama tokkotti sagalee isaa dubbatee beeksisee beekaa jiraa dhuguma Allahan. Oromoon akkas jedha gowwaa boolla tokko keessatti sagal waraanuedha. Egaa maal godhu ree? Rabbitu akkasumallee godhee nama uuma. Irra deddeebiidhaan yeroo sadii na gaafatte, irra deddeebiidhaan yeroo sadiin sii deebisee, yeroo arfaffaa na gaafata harta ammas yeroo arfaffaan sii deebisa. Barnoota karaa onlaayinii jiru kana kottuutii fudhadhuutiin wajjin taa'ii baradhu yeroo arfaffaan sii deebisaa jira. Ustaadni yookaan haajiinfaa kun addana keessa jiru sii deebisna toodhani carraa saalleellaa dhufan sababiinsa amantaan islaamaa amantaa hundumaa gararraa mootummaan biyya alaa biyya keessaa kabajee wajjin jiraatu waanta ta'eefi asirratti miidiyaa ulfinaaf kabaja hin qabne keessatti haasofsiisu waan hin barbaanneef dhuftee barattee barnoota kee kan ammoo gaaffii gaafattee itti fufuu dandeessa. Carshaan. Ayyee wangeeluma lallabuuf asirratti eesseere addoo ko quraana keessaa waan nutti himtu yoo ta'e. Gaaffii bareedaadha. Eeyyee wangeela lallabuuf asirra taa'e. Wangeelli an lallabu Islaamonni miidiyaa fayyadaman gara cherchi dhaquu warri hin dandeenye gara cherchi dhaquudhaaf immoo balbala cherchi wallaaluu hiicitee achi keessa jiru beekuu warra hin dandeenye amantiin kiristaanaa amantii akkamii akka inni ta'e wangeelli wangeela akkamii akka inni ta'e Yesuus isa kamiin akka ta'e dhoksaan yookaan hiicitiin kiristaanummaa fi wangeela gidduu jiru maal akka inni ta'e bakkeetti baasee barsiisuu Yesuus ergamaa rabbii ta'uuf nama guutuu ta'uu waaqummaa akka ofirraa hin qabne bifa waaqummaa akka ofirraa hin qabne itti himuu itti barsiisuu haasofsiisuu dhugaa jiru miidiyaa kanarratti ba'ee lallabuu Lamaffaan kiristaanota kaleessa Iyesuus waaqayyoodha jedhanii daandii dogoggoraarra deemaa turanii lakki Iyesuus waaqayyo miti namadha. Ergamaa tokkodha jedhee kiristaanota wajjiniin dhugaa jirtu tokko kiristaanummaa kee taa'ee kiristaanummaa kee badee kiristaana waldaa keessa badeef kiristaana waldaa keessaa badee iddoo kanatti walitti qabadheenan dhugaan kiristaanummaa keessa jiruuf dhugaan Iyesuus maal fakkaatadheen kiristaanota wajjiniin iddoo kanarra taa'ee barsiisuudhaafan dhufe. Fixeera. Galatoomi addoo mee dhugaa wangeela keessaatiif kana hubadheera sirriitti konfidensiitiin hin beeka waan ta'eetiif uummata islaamaa kanan barsiisuu qaba jettee waan barsiistu keessaati tokko natti himi. Baay'ee gaaffii bareedaadha. Yeroo lammaffaa gaaffii wal fakkaataa na gaafataa jirta. Uummata islaamaa yoorraa baratte malee barsiisuu hin dandeessu. Baay'een isaanii uummata baratedha. Afaan isaanii afaan Oromoo irra darbee afaanota garaagaraa dhaloota dubbataa jiranii fi barsiisaa jiranii barataa jiranidha. Islaamotaaf uummata islaamaa keessaa beektota malee wallaalota illee argitu. Gamanumaan barsiisuun isaanii barbaachisu. Isaanuu warra baratan waanta ta'eef jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee gabaabaadhumatti waan an dubbachuu barbaadu. Iyesuus Kiristoos inni kaleessa waaqayyoodha jennee lallabnee ittiin dhaloota karaarraa kaachisaa turre waaqummaa akka ofirraa hin qabne namummaa garuu akka ofirraa qabu akka namaatti nyaata akka namaatti dhugaa akka namaatti mana fincaanii fayyadama akka namaatti qurxummii nyaachaa akka namaatti immoo gibira isaa gabbarataa utuu deemuu immoo dadhabaa seexanaan immoo dhaqee qoramaa gidirfamaa rakkachaa du'a sodaatee immoo boo'aa yaa abbaa eeloohee lama sabaktanii jedheetu abbaa isaatti immoo si'ol iyyataa na oolchittiin jedhee abbaan isaa dhaga'ee kadhannaan isaas immoo dhaga'amuusaa darbee immoo dhandhee immoo akkuma nama tokkootti akka nama lukkuu bituutti har'allee gatiin handaaqooyyuu widdiidha birrii 30 naqee akka namaatti gurguramuusaa du'a of oolchuu dadhabuusaa waa meeqa of oolchuu dadhabuusaa namummaaf kan kenname malee waaqummaaf kan kenname miti. Waaqa jechuun waan hundumaa kan danda'udha. Yesuus garuu dubbii cufaa tokko akkas jedhee darbe. Ani humna kootiin homaa tokko iyyuu gochuu hin danda'u akka abbaan koo na ajajettan farada jedheetu Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti dubbate. Isa kanaaf Yesuus Kiristoos inni kaleessa dogoggora isin barsiisaa ture. Waaqa jedhee isin dogoggora isin barsiisaa ture. Waaqa jedhee daandii waaqummaa isaarraati namummaa isaarraati isin kaachisee waaqummaa isaa isinitti argisiisaa ture waaqatu hin taane nama jedheen dhaloota kaleessa dogoggorsaa ture sanatti lallabachaa jira jechuun barbaade. Thank you. Gooftaa Yesuus macaafa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti waaqa ta'uusaa yookaan gooftaa ta'uusaa lallabee jira. Isa kana gara kamitti jijjiirteetu barsiisaa jirta achirratti? Meegaa iddoo kana keessatti illee gaaffiin kee bareedaadha. Wangeela Yohaannis isa ammatti dubbatte kana irratti maal jedha laata? Mee dhaqee nu dubbisi. Chis dhugaanis anaa yoo ta'e malee gara abbaa kan dhufu tokkoyyuu hin jiru jedhe. Baay'ee gaariidha. Iyesuus Kiristoos kiristaanotatti deddeebi'ee yeroo baay'ee yeroo 1000 olitti meera. Kiristaanni garuu gurratti Iyesuus hin dhaga'u hin qabu. Har'allee dhaga'aa hin jiru.
Sababiin isaa Iyyasuus irra deddeebiidhaan ani karaadhaan dhugaadhaa anaan malee gara abbaa kootti kan geessu karaan tokko iyyuu hin jiru. Iyyasuus Kiristoosii gara abbaa koottan dhaqa jedhe malee gara abbaa kootti karaa koo dhaquu dandeessudha malee anaan jireenya dhatullee jedhee hin jiru yookaan anaanii gara mootummaa rabbii yookaan jannatatti galtu jedhee illee hin jiru hin jennes. Gara abbaatti geessuu Iyyasuus Kiristoos har'ayyuu quraana keenya keessatti caqafamee jira. Iyyasuus karaa akka ta'e Musliimni iyyuu ni beeka. Iyyasuusii karaa gara abbaatti geessu akka ta'e Islaamni illee ni beeka. Abbaasaa wajjiniin akka wal nu qunnamsiisu Islaamni illee ni beeka. Kana duwwaa miti quraanni keenya akkasidha. Ilmi Maariyaam isaa yookaan Iyyasuus inni jedhamu kuni akka inni deebi'ee dhufu nun iyyuu eegaa jirra. Gaafa inni dhufu garuu hin beennu. Egaa gabaabaadhumatti Islaamni iyyuu kana bareechee ni beeka. Egaa iddoo kanatti Iyyasuusii karaa gara abbaatti geessu malee karaa gara jireenyaatti geessu miti. Ofiisaaf iyyuu jireenya eeggataa jira. Akkas jedhee dubbate Iyyasuus utuu waaqa ta'e akkanan jedhu ture. Guyyicha yookaan yerichaa dhumtiyyuu hin beeku. Aniyyuu hin beeku. Abbaa koo qofaatu beeka. Aniyyuu hin beeku jechuun namummaa isaa malee waaqummaa isaa nu ibsa miti. Yesuusii guyyicha yookaan yericha ofiisaaf iyyuu kan hin beekne waaqayyoodhaan jechuun illee naannatti ulfaata. Allahu akbar. Sanatti wangeela sana waan hubatteettu natti hin fakkaatu. Dhiifama geessuu dhaquu dhufuu ishee jedhu sanan dubbisne natti fakkaata. Iyyasuus yeroo dubbatu karichi dhugaanis jireenyis anaa yoo ta'e malee gara abbaa kan dhufu jedhe malee kan dhaqu yookaan kan geessu hin jenne. Ishee kanarratti jechitti dubbisteetta dhaquuf dhufuu kan adda baafattee addo. Okay. Eeyyee adda baafadheera. Gara abbaa kan dhaqu yookaan karaa koo malee gara abbaan naxxaniidha. Namni ana arge abbaa argaa jedhe. Akkasumatti addo wangeelichuma naa dubbisi dhiifama wajjin. Fagoo jiraare. Hingaluu duunii mana koo hingaluu duuniidhaa turree abbe durillee. Utuma nu akaakayyuun kona jalaa du'e. Hingaluu duunii mana koo hingaluu duunii to'annuma waggaa isaatti yoo siillikotti dabalame. Duuti hingaluu dhugaa keeti. Wangeela Yohaannis meeqatte? 14 lakkoofsa 6 irratti naa dubbisi. Yoo gooftaan si gargaare yeroo dhiyoomatti deebita jedhee mana abdii qaba. Wallaahi billaahi kiristaanummaatti deebi'uu mannaa dhaqee dhaabbata 666 keetti galuu naa wali. Galuu duunitu manni waan godhan hin beekaniitti as isaaniif dhiisii jedheera waan ta'eef rakkoon qabu addo. Iddoon sun illee utuu waa gochuu danda'a ta'e ofirraa deebisaa jechuu barbaadeeti Yesuus illee kan kana fayyadame. Hin dubbattam takka takka immoo. Mee jedhi mee baasi bee. 14 kiristaanota baay'ee qorteetti garuu kun mucaadhaa shitee taa'ee itti fufime deemaaleen godhama yoona. Akka koombanne jechuudha mati jabaadhuudha shammayyu bakka koollee naadhu. Paasteroota dhalcha bare tajaa warra wangeela lallaban. Adaraa kee egaa paasteroota bara kanaaf raajota bara kanaa immoo nashiin ishii irratti kadhadhuuti harkarra kaa'ii kadhadhu. Tole isaan illee si gufachiisaniiru yoo ta'e akka isaan qalbii jijjiirratan goona atumti nuu deebi'i malee. Maal abdii maal taateeti? Elaa Islaamonni maaliif babbareedu beektaa yeroo baay'ee? Amma sii baasutti Islaamonni maal babbareedu beektaa? Yeroo baay'ee mana isaanii wajjin ciisanii yookaan immoo wal qunnamtii gaafa godhan maal jedhuuni? Bismillah alhamdulillaahidhaan xumuru hin qara'u hin kadhatu. Uummata Islaamaa keessaa nama fuula fokkisuun argitu baay'ee babbareedduudha miirri isaanii jedhu. Siigalee rabni kanaaf fokkiftuudhumaan argitu kiristaanaa Islaamaa. Jilliin akka wajjin hin tilin jennee fi alhamdulillah. Bismillah jedhanii jammaranii alhamdulillaahidhaan xumuru jechuudha. Kanaaf babbareedduu taanee dhalannu. Sanaan jalqabanii sanumaan xumuruu. Okay, siifan dubbisaa. Akka jinni wajjin hin jiraanneef mitiiree wantichi. Sheekonni ustaazonni na sirreessaa yoo ta'u. Ayyaayya jedhi mee addonaa dubbisi bakka sana. Akkas jedhama. Nan dubbisaa maqaa rabbi tokkicha maqaa Allaatiin akkas jedha. Mata dureedhuma isaa yoo dubbisnee akkana jedha. Yesuusii karaa gara abbaatti geessu ta'uu isaadha. Kunumtuu deebii isa dhumaati. Yesuusii karaa gara abbaatti geessu ta'uu isaadha. Malee karaa gara jannataatti geessu ta'uu isaa hin jiru.
Jedhi ka dubbisi rakkoon qabu sin eeggadhaan. Kee kanatti walii galteetta miti mata dureessa. Karaan isa na jedheera waan ta'eef rakkoon qabu nee naa dubbisatti. Mata dureessaa kana irratti Yesuus karaa gara abbaa